Welcome to Ikonto, baga Ikonto itinagaa dhuftanii hordoftoonni akkasuma jaallattoonni tuubii kanaa baga miseensa taatana malee ni baay'anna ni dubbisna akka dandeenyus ni agarsiifna isiniin jecha boqonnaa ja'a kana faaminaayilaayis godhne gara akka boqonnaa kun qormaataaf isin gargaaruuf yaalla. Sorry, kelas irratti hojii xiqqoo hojjetaman ture barsiisaa ture isaatii erganne kan videoon paartii sadaffaa waraabee jiraaf jira. Rather than talking more, let's directly I continue from where we stand. Iddoo dhaabannee irraa kana jechuudha. Amma bakki nuti dhaabanne irra jaalla piroojeektiin meeshaa goonu paartii waan isirraan ilaalu yaalle tuuti part 1 fundamental concepts of microeconomics. Now I quickly go through which final focus mainly on. Bakka finally irratti hundaa'u yookaan gaaffilee qormaata ol qabatanii giddu galeessa fudhadheetaan keessa daruu barbaadu qonnaa kana. Fakkeenyaaf kaayyoo maayikirooikoonomiksii maal jedhamu gaafa ta'uu dandeessu. Goolsii kana at least arfan kana keessaati even shan keessa lama barreessuu danda'u yookaan immoo filannoo keessa yoo dhufe 25 economic growth dinagdee guddina dinagdee olaanaa argamsiisuu hojii dhabdummaa hir'isuu redesign implement to attain stable price gabaatas gabbeessu to reduce budget deficit and balance of payment deficit to ensure fair distribution of income. Raabsama income yookiin galii jiru fair akka ensure ta'u gochuun goolii isaati kaayyoo salaama sadii ibsi yoo jedhame ibsuu yoo filannoo keessa jiraatu tokko lama arginaan filachuu danda'u qabda jechaadha. Inni ta'u national accounting maal jennee galiin biyya tokko kan sadarkaa guddaaleen dinagdee biyya tokko irra jiran aktiivitiin ikoonoomii biyya tokko irra jiru rekerdi gochuun naashinaal inkam akkaawuntiidha jenna. Inkam jechuun galiidha. Naashinaal jechuun biyya tokko agarsiisa. Akkaawuntiin jechuun galmeessuudha. Kanaafuu naashinaal inkam akkaawuntii yeroo yeroo rikoordiiwwan jechuudha. Rikoord what? Level of economic activity for an economy. Kanaafuu yeroo mijeer goonu ammoo akkamitti mijeer goonaa? Tokkoffaa karaa measurement sadiitu jira jenneerra. Aggregate output, aggregate jechuun deemshaasha, safara deemshaasha yookaan herreega deemshaasha waliigalaa kan oomishame waliigalaa walitti hidhamu. Eessarraa, qonnarraa, industiriirraa, from industry, from agriculture, also from service, tajaajilarraa. Tajaajilli galiin agarsiisaa yoo outputii qaba yoo jettan eeyyee. Fakkeenyaaf telecommunication service, banking service, insurance service, banking tajaajila kenna, birrii namaa liqeessa, birrii kana immoo collect godha, deposit ka'a, in recordedha. Account record biyya kanarra jira jechuudha. Service banking kenna, product banking kenna, product and service kan telee maqaan isaa kenna, tele service, airlines gaafuu kan xiyyaara gaafa fayyadamu ni binna. Wanti nuti tikeetti binnee fayyadamnu sun register ta'a jechuudha. Galiin isaan argamu. So outputiidha jechuudha. Servisii keessa jiru, qonna keessa, qonni maayin, qonna lafaa, horii horsiisuu ta'uu danda'a. Industirii maayining illee ta'uu danda'a. Industirii faabrikaarraa, warshaarraa galiin argamu jira. Outputii isaan kana aggregate isaan iddoo tokkotti idaanee waggaa kan itti herreeguu barbaanne isaan 2014 yoo ta'e 2014 outputii waliigalaa yoo walitti idaanu we are going to measure or record national income accounting based on aggregate output. Kana gochuuf immoo maalini gatii isaan baasan baay'isuu hamma oomishaa. Price times output. Income yookaan mal lammaffaa ittiin NIA kana measure gochuun income galii irraa argamu. Galii argamu cash. Galiin eenyu harka jira? Nama hojii yookaan nama oomisha bara sana bara itti reekardi godhaa jiru kana keessatti qooda fudhate. Humna isaa laborii ta'ee hojjete yoo ta'e meeqa argate? Labor income. Galiin laboriin argatu maal jennaani? Reward for labor wage. Namni lafa isaa kireesse kan inni argate rent jennee galmeessa. Namni kaapitaala isaa namaaf kenne ergise. Capital namaaf kenna interestii kaffalamaaf interestii fudhata. Namni irraa fuudhe sun interestii kaffalaaf. Interest plus namni manaajara ta'ee yookaan immoo entrepreneura ta'ee lafaa fi kan maashina kanaa fi walitti qabee jechuudha. Capital
land lafa nama hojjetu maashinii ittiin hojjetamu lafa irratti hojjetamu walitti qabee manaajii godhu kun immoo hojii kana sadan kan hojjetu faaktirii kana sadeen wal qabee kan hojjetu eenyudha inni interpreneur kaayyoo maal argatan immoo profit argatan so profit plus wage plus reward for labor wage plus reward for land rent plus reward for capital interest plus reward for entrepreneurship we got or managerial skill profit kanneen sada arfan kan walitti hojjetan maa calculate godhaya national income accounting calculation based on income galidha so galidha tokko kan biraan immoo namni fakkeenya qotee bulaan immoo income isaa akkamitti ta'e calculate godha yoo jettan qotee bulaan ni oomish ni gurgura qarshii meeqa argate erga gurgure qabalii kuntaala 100 gurgura birrii meeqaan gurgura kuntaala gurgura waliin galii isaa argata expenditure approach dhaanis hammuma output measurement hammuma income aggregate income measure goone argan yoo expenditure fayyadamne calculate goones waan qixa argan isaan kana baasii irratti xiyyeeffatamu tokko eenyutu baasa nama oomishuudhaan qotee bulaan nama oomisha irratti baasa fertilaayizerii xaa'oo meeqaan bite qotiyyoo bitee meeqaan bite waa tokko oomishuudha lafa bitatee yookaan kireessitee yookaan kireessi walitti hidhaa erga oomishamee galee namoonni baasii irratti baasa kan bitus mootummaan bituu danda'a okay namni dhuunfaa bituu danda'a soorataan bituu danda'a expenditure anamma nama baa industirii tokkorraa yookaan nama faabrikaa bayii tokkorraa huccuu bituudha expenditure baasii qoota so baasii uummanni biyya tokko baasu ida'u kan mootummaan irratti baasu mi'a tokkorratti walitti yoo idaanu expenditure approach jenna kan expenditure approach calculation summation give national income accounting so why we need to study national income accounting maalifi study goon yookaan immoo maaliif qorachuu nu barbaachisa okay so which one of the following is national income accounting record aggregated output approach income approach expenditure approach all so why do we need to study national income maaliif nu barbaachisa tokko sadarkaa biyyi walii oomishu biyya tokko jiru beekuudhaaf performance hojii oolmaa akkamitti akka deemaa jiru dinagdee biyya tokko ilaaluudha sababoota isaan akka sadarkaa kanarra dinagdeen sun ga'u sababoota taasisan okay keezii isaan to explain ibsu set level of performance maaliin akkamitti ta'e jennee ibsu okay oomishi onnan argamu ol ka'aa jedhamu gadi bu'aa what is the cost industry irraa argamu akka what is the cost oomishi servicii irraa argamu meeqa akkam what is the cost kalaan fayyadamu akkasuma immoo to enable us to observe the long run trend of the economy long run keessatti sadarkaa economy tokko itti deemaa jiru adda baasuudhaaf nu fayyada jechuudha so information nu kenna odeeffannoo nu kennuudhaaf policy formulate godhu policy uumuudhaaf karoora baasuudha okay design plan karoora qopheessuu fi formulate policy create goone akka nuti dinagdee biyya tokko irratti dhiibbaa geggeessinu information nu kenna it provide information nu kenna policy biyya tokko policy kan isheen create gootu dinagdee ishee qonna policy service policy industry wal qabatu industrial policy service policy agricultural policy tarsiimoowwan sektoroota biyya tokko keessa jiran kan isaan ta'uu danda'a yoo isaan kun registered ta'anii saayinsiin isaanii sadarkaan isaan irra jiran baramee qofaa jechuudha. Akkuma barataan qofee hin darbeensaa kan inni adda bahu waan hojjeta gireedii inni argata walitti hidhame beekamuu qaba leeveliin isa. Sanaafuu darbaa namni haganaa akka kana kan nama kana fide immoo irra deebiidhaan fudhatata jedhu akka kana murteessina jechuudha. So akkasuma dinagdee irratti illee murtoon barbaachisa. Design plan. So approach to measure income accounting approach ittiin maalli ittiin nuti measure goonu jira. GDP fi GNP garaagara jenneerra. So GDP focus kan inni ta'u sabuma otoo hin taane biyya itti oomishamedha. Fakkeenyaaf lammiiwwan Itoophiyaa asii E1 namoota tokko lama sadii kun Itoophiyaa citizenii ta'uu agarsiisa lammii Itoophiyaa. Asuma Ameerikaati, lammii Ameerikaati, Ameerikaa jiru.
Garuu lammiin Itoophiyaa E7A8 jedhamu kun Ameerikaa keessa jiru. Lammiiwwan Ameerikaa E7A8 jedhaman Itoophiyaa keessa jiru. Kaalkuleet GDP of Itoophiyaa tun jedhame lakkoofsaan otoo nu kenname kun fakkeenyaaf. Statementii wayii keessatti hima keessatti lakkoofsaan kenname kaalkuleet GDP of Itoophiyaa otoo nu jedhame outpuutii oomisha Itoophiyaa kana akkamitti kaalkuleet goona jechuudha. Abbaan fedhe oomishu Chaayinaan Itoophiyaa keessa jiraatu oomishu of harkaa qabaatu outpuutii jiru tokko. Sarvisii kamiyyuu haa kennu. Garuu Itoophiyaa keessa jira waan ta'eef GDP Itoophiyaatti jedhama kan namicha kana. Kanaafuu lammiin Ameerikaa E7A8 jedhaman namoonni lamaan kun GDP'n isaanii kan warra E1 hamma E6 kanatti jiranitti jedhama jechaadha. Kanaafuu GDP'n Itoophiyaa meeqa jechuudha? E1, E2, A plus A7, A8. Otoo naashinaalitii ta'e yookaan gross national product osoo ta'e nation jechuudha. Inni kun nationii sabummaa irratti xiyyeeffata. Citizenship lammummaa irratti xiyyeeffata. Lammii Itoophiyaati moo lammii Ameerikaati kan oomisha? Kanaafuu kan lammiin Itoophiyaa oomishte GNP Itoophiyaa ta'uu qaba waan ta'eef warri Ameerikaa jiraatan diiyaasporaan E7A8 jedhamanii Itoophiyaa achi jiran kun deebi'anii GNP isaanii asitti ida'ama jechuudha. Osoo GNP Ameerikaa barbaachise immoo E7A8 kun asitti achi ce'anii ida'amu jechuudha warra Ameerikaatiif. Akka kanatti adda baasuun gaarii ta'a. Gross domestic productiin maalidha jenna? Current produce waan oomisha amma oomisha qofa oomisha maali? Current waan waggoota lamaan kudhan sadan darbee tun taane 2014 2014 kaalkuleet duubatti deemee kaalkuleet yeroo hedduu kan waggaa tokkotti kan yeroo. Kanaaf maal of keessatti qabata jechuudha? Gross domestic product definition gaafatamuu dandeessu. It is a total value of currently produced final goods and service that are produced within country boundary. Daangaa biyya tokko keessatti kan oomishaman. Abbaan fedhe haa oomishu. Yeroo murtaa'e tokkoof yeroo hedduu waggaa tokkotti kan oomishamu final goods and service gatiin isaanii total value gatiin isaanii har'aa lafarratti gaafa kaalkuleetuun gross domestic product jenna jechuudha. Definition kana keessa maal nutti agarsiisa inni kun? Statementii kun maal nutti agarsiisa? GDP'n current production only akkan isa ba'a. Oomisha yeroo ammaa waggaa 2020 darbee haasawuu hin dandeenye jechuudha yeroo kan jedhudha yerootti. Sex yookaan final goods service oomishaalee dhumataa process ta'uu kan hin dandeenye. Oomisha isaanii xumurame lammaffaa oomisha kan biraa sadarkaa oomisha biraatti kan hin ce'e. Fakkeenyaaf qamadii ganaa daakuu ta'e kan daakuu hin taane jechuudha. Isteejii biraa. Kanaaf daakuu qofa lakkoofna jechuudha kan daakuu kaalkuleet godhuu nu barbaachisa. Daakuu qofa. Jirbii uffata jirbii yoo fudhatan erga inni uffata ta'e kaafi erga inni jirbii ta'e uffata erga ta'e faayinaalii kaalkuleet godha jechuudha. Yoommoo sadarkaa oomisha inni itti fufaa deemuu irratti barbaachisa ta'e immoo vaaluu inni dabalaa deemu walitti gaariitti dhumna sana. Kanaaf we do not include what? Intermediate product ittiin dabalu. So GDP cannot include or exclude intermediate product. So which one of the following is measured by gross domestic product? Current production. So also current production, yes. Final goods and services, yes. Only the end of product in production process, yes. Garuu intermediate product no. Intermediate product jechuun gana oomisha kan biraa oomishuuf kan tajaajilan marma isaanii immoo sadarkaa oomisha biraatti ce'uuf kan qophaa'an intermediate product jenna. Completely ibsuudhaaf kanaaf fayyadamu jechuudha. Kanaaf oomisha keessatti fayyadamu jechuudha. Fakkeenyaaf amma kan filatanii kaasee oomisha kan tokko irraa biraatti irra ganaa fuuchuun kan hojjetamaa jiru. Qamadii irra ganaa daabboon kan oomishamaa jiru. So stage order kun final goodie qofa kan kaalkuleet godhamu jechuudha. It measures the value of final goods service produced within boundary. Double counting rakkoon double counting kan jedhu jira GDP. Kanaafuu GDP double counting problem keessaa qabaachuu mala. Kanaaf eegannoo double counting jechuun lammaffaa dogoggoraan lakkaa'u. Lakkoofsa yeroo lama lakkaa'ame irra deddeebiidhaan kan lakkoofne. Amma fakkeenyaaf daabboo nama fakkeenyaaf daabboo kan billee gabaarra soorannu eessaatti qamadii irra dhufe qamadiin maal ta'e daakuu ta'e daakuu erga ta'e immoo jalqaba qamadii eenyutu gurgurama? Qotee bulaan oomisha.
nama proses godhuu danda'u tokkotti yookaan immoo gurgura. Nama faabrikaa tokko industirii tokkotti gurgura. Industirii faabrikaan daabboo oomishu sindee yookaan daabboo qamadii kana bitee daaka. Yeroo sana kiiloon tokko qamadii meeqa turte callaatti birrii 30 yoo ta'e namichi erga bitee daakuu godhe daakuu isaa immoo birrii 50 gurgura yoo ta'e amma oomisha biraatti dabalatee jechuudha. Daakuu kana immoo daabboo godhee mana beekarii yookaan warra daabboo gurguranitti gurgurata birrii 100 gurgura yoo ta'e fakkeenyaaf kiiloo. Akkasitti dabalaa kan deemu kun intermediate productidha jechuudha. Kanaaf waan goonatti GDP isaa kalkuleet goonale kanuma irratti gatii inni itti gurgurame qofa ida'u yookaan immoo gatii gidduutti dabalaa deema qofa. Birrii 30 irraa ka'ee 50 meeqa dabala jechuudha birrii 50. 50 irraa ka'ee 100 meeqa dabala jechuudha birrii 50. 50 fi 30 dura hin dabalu birrii. Akka kanatti garaagarummaa yookaan vaaluu adda wanta irratti dabalamaa deemu gatii irratti dabalamaa deemu qofa ida'u yookaan immoo gatii dhumatti inni itti baay'ee baafamu qabu kalkuleet jechuudha. Kadaabil kaawuntiin inni mudata. Fakkeenyaaf gommaa fakkeenyaaf konkolaataa fi gommaa fudhadhaa. Gommaa nama fakkeenyaaf gommaan kun awwalii konkolaataan kun jira konkolaataan kun gommaa kun qaba. Amma riijistar yeroo goonu meeqa jechuudha. Gommaa isa otoo galmeessine konkolaataa kanas qaama isaa tokko faana otoo galmeessine as gommaa afurii fi asis gommaa afur qabda. Konkolaataa irra gommaa afur lafa gommaa afur. Taayir yookaan gommaa meeqa ta'e galmaa jechuudha 8 ta'e galma. Dogoggora miti dogoggora. Final product miti kun. Gommaan kun ganaa dhaqee yoo tajaajila biraa oola. It is going to use that. Gara konkolaataatti kaawwama. Konkolaataan gommaan qabu taanaan fuulii miti. Kanaafuu konkolaataa qaama konkolaataa guutuu gochuudhaaf qaamonni asirra jiran hundi isaanii irra godhamuu qabu. Gommaa dabalatee jechuudha. Kanaaf gommaa konkolaataa qofa koomee darbuu qaba. Akka double counting problem in modern nature. So it measures GDP. We take the market value of goods and the service. The summation of GDP is equal to GDP calculate the price individual is PI equal price. Kenya kuntala kudantu wongshami yote QI I kuntala to kofala mafadila farfa kamiti. Kama kudaniti. PI equal price to zani tulur waliti ida. Summation ida ama gatii kuntaala tokkoffaa gatii isin itti gurguran baay'isuu waliin baay'ina jechuudha. Ida'uun kuntaala lammaffaa gatii inni itti gurguran ida'uun xaafii kan inni itti gurguran kuntaala meeqa gatii isaa meeqa ida'uun akkasitti oomisha sarvisii sadan industiraali sarvisii agriikaalcharii jedhamu hunda walitti hidhaanitti siireesii isaanii tartiiba piraayisii isaanii fi liistii tartiibeffama gatii isaanii oomishamee waliin baay'inee argina jechuudha. GDP calculation. National product yookaan immoo gross national productiin daangaa yookaan immoo lammii maratudha xiyyeeffata. Domestically only factors of production eenyutu abbaa qabeenyaa oomisha sanaa lammiin size kan jedhu irratti xiyyeeffata GNP. So garaagarummaan isaanii maali? Total value of final goods and services currently produced amma asitti walumaa qixa definition kun. Domestically owned kan jedhu qofa adda baasa factors of production fi akkasuma irrespective of their geographical location. Geographically eessatti argamu namoonni kun bakki jireenya isaanii Ameerikaa wiidhamu Itoophiyaadha kan jedhu jechuudha. Citizenship irratti hundaa'e jechuudha GNP calculation. Kanaafuu GDP'n net factor income walitti ida'ama gross national product arga. Net factor income kan jennu net factor income received from abroad fakkeenyaaf Itoophiyaan yookaan immoo lammiin Itoophiyaa biyya alaa jiran jiru. Lammiin biyya alaa Itoophiyaa keessa jiran jiru. Itoophiyaan tajaajila isaan kennaniif kaffaltii haa ta'u. Lammii Itoophiyaa diiyaasportaan biyya alaa jiraatan tajaajila adda addaa kennaniif biyyi biraa kaffaltii kaffalaaf. Amma garaagarummaa kaffaltiiwwan qaamota lamaaniif kaffalaman gidduu jirutu net factor income jedhama. Calculation isaa fakkeenyaaf kan Itoophiyaa net factor income Itoophiyaa calculate yoo barbaanne we should take into account the income citizens of Ethiopians received from abroad. Lammiin Itoophiyaa jiraatan kan galii isaan argatan biyya alaarraa
achi ta'anii kan isaan sassaabbatan ida'uu walitti ida'aniif kan Itoophiyaan lammii biyya alaa as keessa jiraatan ishee keessa jiraataniif kaffaltu irraa hir'ifneef netti faaktarii inkaamii Itoophiyaa. Netti faaktarii inkaamiin kun negeetiivii ta'uu danda'a, poozitiivii ta'uu danda'a, zeeroo ta'uu danda'a jedhamu isaa. Poozitiivii kan inni ta'uu danda'u kan lammiin ishee alaa argatan kan isheen nama biraaf kaffaltu yoo caalate. When income received from abroad is greater than income country citizen income paid for foreigners, income paid for foreigners to abroad is less than net factor income is positive. Kan warra foreigneriidhaaf lammii biyya alaatiif kaffalamu kan Itoophiyaan lammiin Itoophiyaa alaa argattu gadi yoo ta'e yookaan immoo kan lammiin Itoophiyaa jiraatan argatan kan Itoophiyaan lammii bira foreigneriidhaaf biyya biraatti kaffaltu yoo kan caalu ta'e poozitiivii ta'a. Yoo wal qixa ta'e immoo zeeroo ta'a. Yoo isaa gadi ta'e kan isheen ormaa kaffaltu gadi ta'a ta'e kan lammiin ishee argatan immoo negeetiivii ta'a. Kanaafuu ida'amni net factor income kun yoo negeetiivii ta'e GDP hir'isa. Kanaafuu GDP maal ta'a jechuudha? Hariiroon GNP fi GDP gidduu jiru ni jijjiirama jechuudha. Yoo net factor income zeeroo ta'e GNPnis GDPnis wal qixa ta'a. Yoo iddoon kun poozitiivii ta'e GNP GDP caalacha. Yoo iddoon kun negeetiivii ta'e GNP GDP gadi ta'a jecha. Hariiroon isaa bakka kana bira deemu kana asitti net factor income received from abroad by country citizens kan jedhu calculate goonee ture yeroo darbee na yaadata. So net factor income ini kaaba calculate godhamu gama kanaan dhufa jechuudha amma. Net factor income Itoophiyaa ormaa kan isheen kaffaltu jira. Fakkeenyaaf ormaaf kan kaffaltu Ameerikaa A780 lammii Ameerikaati. Isheen immoo ormaa kan argattu jira A788. Kanaaf kan lammii ishee argatan irreessu kan isheen ormaaf kaffaltu net factor income. Kan Ameerikaas kan barbaachisu akkas. Kanaaf GDP plus net factor income maal dhufa jechuudha kan dhufa jechuudha. Jechuudhaaf keessanii. No, if net factor income greater than zero positive yoo ta'e national GNP greater than GDP. If net factor income is less than zero, GNP less than GDP. If net factor income to zero, GNP is equal to GDP. Hariiroo kanas jedha shamadada qabadha. Farda biraa humti jiru. True false ta'uu danda'a, wal filannoo ta'uu danda'a. Basically, there are several approaches to measure GNP. Approaching commonly GDP kan register goonu mala sadiitu jira. Tokkoffaa product or value added approach kan jedhu jira. Product value added approach kan jennu inni approach kana keessatti akka sila ibsuu yaala. Calculate by adding market value. Gatii gabaa mi'oota oomishamanii fi tajaajiloota yeroo ammaa argaman. Gatii gabaa har'a currently har'a ammatti gatii inni baasuu danda'u. Gatiin oomisha, gatiin tajaajila kan sektoroota hundumaa walitti ida'anii kan nuti calculate product approach value added approach jedhama. In this approach, GDP is calculated by adding market value goods and service currently produced by what? Each sector. Sector tokko sector. Okay, sector tokko. Kanaafuu in this case GDP include only value final goods and services general in order to avoid double counting. Final goods and services qofa kan calculate goonee jechuudha. Double counting problem hir'isuudhaaf. Tajaajilli sadarkaa mala lama fayyadamne kun dubbisuun isaa waa'ee fakkeenya kummaa konkolaataa godhateera. Component of kana yoo dhiisne akkamitti double counting avoid goone hir'isuu dandeenya. Double counting problem lammata lakkaa'u dogoggora lammata deebii lakkaa'u akkamitti hir'isuu dandeenya mala lama kana fayyadamna. True false filannoo keessatti fudhanna. Take only value goods and services. Gatii mataa dhumarra gatii inni baasu qofa fudhachuu. Lama, taking the sum of value added by our firms at each stage of production. Sadarkaa oomisha tokko jiru irratti value itti dabalamaa deemu, gatii irratti bahaa deemu, walitti ida'u. Mala kana lamaaniin avoid godhuu dandeenya. Deddeebiin sadarkaawii hir'isuu dandeenya jechuudha. So taking only value of final goods and service one. Second, taking the sum of value added by our stage. Fakkeenyaaf two scenarios using some hypothetical examples. Mala lama ilaalus keessatti
Final goods and services jennee oomisha dhumata yookiin tajaajila argame yeroo ammaa kana jechuudha. Gatii inni bahu gabaa irratti baasuu danda'u faana seektorota hunda qonnarra jira. There is agricultural fi seektara qonnaa fi kan isa fakkaatan. Fakkeenyaaf qonna, bataasa, forestry, bosonoomisuu, fishing, qurxummii yaadamoo ni jira. Kun agricultural jalatti ramadama. Fakkeenyaaf qonnarraa meeqa arganna jechuudha birrii miliyoona. Gatiin oomisha kana value output birrii miliyoona nu kenna jira birriidhaan jechuudha. Waliigalatti isaa kan sadanii kuma sagalii fi kuma sagalii dhibba sadii fi birrii sagalii. Qonnarraa kuma torba, forestryidhaa kuma tokko, fishing irraa kan jechuudha. Kanaaf amma arganne value goods and services for agriculture. Seektara agriculture, industry immoo. Industry irraa fakkeenyaaf mining irraa albuuda baasuu ta'uu danda'a. Kuma sagalii fi dhibba saddeet afurtamii lama. Scale manufacturing oomisha giddu galeessaa gurguddoo irraa kan argamee jira. Kuma sagalii tokkoo fi dhibba saddeet shantamii lama miiliyoona. Ibsaa fi bishaan irraa electricity innovator kuma kudha sadii dhibba torba. Construction ijaarsa irraa kuma soddomii lama birrii lama. Walitti hidhamni isaanii kun afan kuma dhibba afurtamii torbaa fi dhibba afurii kudha sadii. Tajaajila baankii irraa inshuraansii tajaajila inshuraansii baankii akkasuma real estate manneewwan gurguraman jechaadha. Kuma dhibba afurtamii tokko dhibba torba afur. Public administration bulchiinsa hawaasaa fi ittisa irraa kuma soddomii jaha dhibba jaha shan. Health fayyaa irraa kuma digdama. Barnoota irraa education kuma soddomii lama dhibba shanii fi sagal. Domestic and other service tajaajila naannoo fi kan biroo irraa kuma dhibba afurtamii torbaa fi birrii shantamii afur. Kun mining sector service plus industrial service plus agricultural service jedhamuun kun GDP isa calculate gaafa goonu serviceota kana tokkoffaa isaan dhuunfaanis akkasitti walitti hidhamuu dandeenya amma kanatti yookaan hidhama isaanii as arganne kan as arganne sadeen qonnarraa kana industriirraa kana serviceerraa walitti hidhamni isaanii maal jechuudha GDP walitti hidhamni isaanii GDP yoo isa kanatti net income lakkoofsa afur kana yoo ilaalle lakkoofsa tokko lakkoofsa lama industry lakkoofsa service tokko amma sadiitti walitti hidhamni ta'an GDP lakkoofsa afur net factor income from abroad yoo itti hidhamne kuma saddeettamii torba dhibba sadii afurtamii saddeet yoo itti hidhamne GNP arganna jechuudha. We can get GNP. Fakkeenyaaf GDP akkuma jedhe service sector plus agricultural service irra kan arginu qonnarraa industry irraa akkasuma immoo meeqadha kun industrial service agricultural service sector kuma dhibba afurtamii torba service sector irra kan arginu isaan jechuudha. Walitti hidhamne GDP miliyoona dhibba shanii kudha afurii fi dhibba sagalii sagaltamii afur arganna jechuudha. Net factor income kan maasan yoo itti hidhamne maal calculate godhaa jirra GDP fi net factor income walitti hidhamne gross national product arganna jechuudha. Kun mala maaliitiin taking only value goods and service to avoid double counting hir'isuudhaaf value final goods and service calculation for value added approach dha. Malli lamaffaa immoo jiraachuu danda'a. Malli lamaffaa ittiin lakkoofsa double counting hir'isu lamaffaa. Asirratti wanta isin hubachuu qabdan calculate GDP and GNP based on value added approach or product approach yoo jedhamtan qofaan harma kana deemtu. GNPs, GDPs yookaan akka double counting hir'isuu dandeenyu yoo jedhamtanis value added goods and final goods and service calculation based yoo jedhamtanis kaanuu falmaa jiru. Malli biraa ittiin value added yookaan immoo double counting kana hir'isnu stage oomisha at each stages of production sadarkaa oomisha tokko tokkotti baasii baasaa deemnu walitti hidhamudha. Fakkeenyaaf sadarkaa oomisha stage of production fakkeenya qonnaan bulaan farmer yaa'een qonnaan bulaan tokko oomisha inni oomisha kan oil yaa'een amma zayitii ta'e normaa inni kuni mee nuugii haa ta'u nuugii irra zayitii godhaa jiranii yaadinnu nuugii gaafa oomishu gatiin inni oomishe birrii dhibba shan. Mi'oota dabalataa waan fayyadamne intermediate inputiin fayyadamne resource biraan jiru laaf maasaa oomishe
Kanaafuu zeeroodha koostii hirmaan qabu waan ta'eef. Value added hin qabu waan ta'eef irratti dabala somtiin yeroo amma akkuma oomishamee jira. Boca isaan jijjiirree hin daaksifne nuugii matee jira waan ta'eef 500 reejistarri ta'a value added. Amma gurgura gabaa geesse namicha industirii qabu tokkotti. Maal godha? Abbaa oiliiti jechuudha nama zayitii godha. Zayitii gochuun qonnaan bulaadhaan 500 kana meeqaan bitaa? Bitee meeqaan oomisha jechuudha zayitii godha jechuudha 2,000 zayitii godha jechuudha. 2,000 zayitii irra godhee meeqa dabalee jechuudha kan duraa irratti oomishi kun meeqa dabalee value added kan ta'e 500 gara 2,000tti gaafa dhufu dabalataan 2,000 kana malee meeqa irratti bahee dha dabalataan jechaadha value added kan jedhu 2,000 malee 500 jira waan ta'eef intermediate inputii jalatti dabalata 2,000 malee dura 500 irratti bayyannee riikardi goona. Garuu erga 2,000 godhee 500 irraa kaasee 2,000 erga godhee garaagarummaan gidduu jiru meeqa jechuudha. Nuugiin gara zayitii ta'uuf 1,500 irratti bahe jechuudha. 1,500 itti kaalkuleessi. Retails warra gurguranitti geessee gurguraa 2,500 gurguratu isaanii. 2,000 oomishamee saafa industirii keessatti warshaatti 2,500 gurguratu. Amma dura meeqadha kan dura namichi irratti baase 2,000 asitti dhufee reejistarri ta'a. Gaafa gurguramu meeqa jechuudha 2,500 irraa 2,000 dura kan irratti bahee yoo ta'e 2,500 kan namarratti gurguramaa yoo ta'e meeqa dabalee jechuudha 500 qofa dabalee jechuudha. Kanaafuu gaafa GDP kaalkuleet goonu value added dhumaa kana asii gadee gaara. 500 ida'uu 500 ida'uu 500 walii gala meeqa jechuudha 2,500. Callee value output akkas dura jennee kanatti otoo ilaane double counting problem nu mudata jechuudha. Kanaaf if all values in the column were added GDP will be amma value output kun isa walitti daame kun 500 ta'a jechuudha. 500 ida'uu 2,000. Isa yoo dhiibne garuu problem of double counting is 2,500 ta'a jechuudha. Because of considering intermediate input in calculation. Kan of eeggachuu qaba. Mala lamaffaa expenditure approach. Expenditure approach here GDP is measured by adding all expenditures on final goods and services produced in the country by our sectors of economy. Kuni baasii irratti xiyyeeffata. Baasii. Oomisha kan oomishuudhaaf final goods oomisha qonnarraa ta'u, serviisii irraa ta'u, baasii irratti bahe. Kamiyyuu kaalkuleet goona jechuudha. Fakkeenyaaf qonna mulaan qonna irraa oomisha gaafa oomishu baasii irratti baasii oomishaa plus namoonni oomisha qonnaan bulaallee yeroo bitan baasiidhaan binnaa jechuudha. So definitely baasii irratti bahe yeroo jennu baasii namni bituudhaafis irratti baasu oomishamus kan irratti bahe expenditure approach kaalkuleet goona jechuudha. Oomishni immoo gara alaatti kan gurgurre galii irraa argamu. Akkasumallee alaa kan binnee galchine baasii irratti walitti ida'ama jechuudha. Okay. Now, fakkeenyaaf GDP nama kaalkuleet gaafa goonu CIGNX yookaan CIGNA jennee kaalkuleet goona expenditure approach. Consumption GDP nama gaa consumption jechuun soorata fayyadamummaa consumption soorata jechuudha. Personal namni dhuunfaa consumption qaban soorata uffata hin bitaa baasiidha. Waan nyaatu hin bitaa baasiidha. Transportii yoo fayyadamu tikeettii bitaa baasiidha. Okay? Kanaafuu expenditure consumption jennaan jechuudha. Consumption plus investment. Investment fakkeenyaaf investment yeroo jennu mana ijaaruu haa ta'u namni faabrikaa qabu tokko bakka kuufama isaa inventory bakka itti kuusu ijaaruuf ta'uu danda'a. Walitti hidhaane investmentii personal investment private investment walitti hidhaane investment jennaan. Jiin kun government expenditure baasii mootummaati. Mootummaan tajaajiloota adda addaa argamsiisuudhaaf yeroo bitu
yeroo baasu mi'oota bituu danda'a, tajaajila bituu danda'a, barsiisota irra tajaajila bitu miindaa kaffalaaf. Okay? Warra mediikeeshinii warra doktora ta'anii uummata tajaajilaniif servisii irraa bitaa. Certificate sana irraa bitaa miindeessaa birrii kaffalaaf expenditure jedha. Tajaajila hawaasaa kennis. So government expenditure jenna. Umarratti net export itti ilaalama. Net export jechuun export minus import kan gara alaatti gurguru export mi'oota jechuudha. Hir'isuu kan alarraa binnee galchinu yookaan import jenna. Now gaafa export irraa import irra jennu neetii isaanii ni arganna. Net export irratti hidhama. Net export kun positive fi negative zeros ta'uu danda'a. For the case garuu calculation isaa akkasii jechuudha. Kanaaf expenditure approach isaan kana jala qabata. In personal consumption of household abbaa warraa tokko maatiin tokko baasiin dhuunfaadhaaf baasa consumption fayyadamuuf soorataaf. Gross private domestic investment dhuunfaatiif aayin. Jiin government purchase of goods and services tajaajila mi'oota adda addaa mootummaan kan inni baasu. Net export yoo inni walitti ilaalaa jechuudha. Maal jechuudha personal consumption? Consumption personal yookaan dhuunfaa baasiin dhuunfaa kan abbaa warraa tokko maatiin tokko baasu guyyaa guyyaadhaan tajaajila irratti mi'oota bituu irratti. Goods mi'oota kan jennu kun durable and non-durable. Mi'oota turuu danda'an fi turuu kan hin dandeenye. Fakkeenyaaf durable kan jennu akka automoobiliin jira, viidiyoo riikoorderiin jira, refrijereeteriin jira, isaan kun turuu danda'u. Kanneen akka uffataa, kophee, iskiriiptoo isaan kun immoo non-durable turuu danda'an, dafanii dhumuu kan danda'an jechuudha. Isaan kanarratti baasuu ni danda'ama, bituun ni danda'ama, walitti hidhaan kan hunda isaaniiyyuu personal consumption expenditure jedhamu. So which one of the following is a durable consumer good? Automobile, refrigerator, video recorder, all. Gross private domestic investment kan jenneen aayin kuni all spending of baasii kan namoonni biizineesii hojjetan yookaan firmiin plant industirii isaarratti warshaa isaarratti equipment meeshaa bituu irratti inventories bakka kuusaa yeroo oomishuu warshaa oomisha baasu bakka tursiisuu isaarratti kan inni baasu inventory irratti akkasuma immoo spending of households on new house namoonni illee mana haaraa ijaaruudhaaf yeroo isaan baasii baasan kun investimentii jennaan. Gross private domestic investmentii jennaan jechuudha. Investmentiin capital credit jechuudha. Yookaan immoo investment yookaan capital creation jechuudha. Damee sadii of keessaa qaba. There are three categories. Investmentii kan jedhu kun hiikoo sadii of jala qaba. Tokko residential jechuun jireenya, mana jireenyaa ijaaruu, mana jireenya haaraa. Spending of households on construction of a new house. So residential investment type. Gosa investment. Which one of the following investment is spending households on a construction of new house? Residential. Jiraachuuf jireenyaaf kan bahe baas investment new house irratti residential jedhee. Nice. Lammaaf business fixed investment kan jennu jira. Namoonni business irratti gaafa isaan baasan fakkeenyaaf building irratti meeshaalee adda addaa ijaarsaaf oolan business isaaniif isaan fayyadan ijaarsaaf buildingidhaaf kan isaan baasan business fixedidha. Business use. Okay? New house residential. Business use business fixed investment. Inventory investment kan jennu jira. Jennaan sadaffaa investment. Kun bakka kuusaa namoonni business hojjetan faabrikaa qaban kuni yeroo oomishanii baasan bakka tursiisa oomishanii sana bakki isaan tursiisan inventory jenna. Inventory kana jijjiiruudhaaf yookaan haaromsuudhaaf change in inventories of firm gaafa invest godhan inventory jenna. So which one of the following is investment or capital creation type? Residential investment, business investment, inventory investment, or which one is applied for change in inventory? Inventory investment. Hubachiisaa jalatti. Gross private domestic investment net private investment domestic investment irraa addadha.
Growth kan jennu dimshaasha. Baasii investimentii, replacement haaromsaa fi added investment. Investimentii haarawaa, okay? Waa haaraa invest gochuu, waan haaraa irratti invest gochuu, waan haaraa bitanii dabaluu, ijaarsa haaraa ijaaruu fi isuma dura jiru haaromsuu, meeshaa dura jiru haaromsuu, soquu walitti kan qabatu growthidha. Growth private domestic investment. Yookaan net private domestic investment kan jennu garuu waan haaraa invest goone yookaan immoo investmentii addedii ta'e qofa of keessatti hammata jedhaneetti. Kanaafuu garaagaraa miti. Surely they are different. So replacement jechuun production of all investment like goods which replace machinery, equipment, buildings used up in production process. Kanaafuu replacement gaafa jennu haaromsa. Haaromsa maali? Production of all investment good replace machinery haaromsuu, bakka buusuu, equipment, buildings, ijaarsa adda addaa kan itti fayyadamne haaromsuu kan replace gochuudhaaf kan invest goonu replacement investment jenna jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti net private domestic investment net kan jennu eegumsi isaa cuunfaadha. Cuunfaan investmentiidha. Dimshaasha isaa irratti maal argina? Replacement irratti kan bahe jechuudha. Dimshaasha hir'isuu replacement yookaan immoo dimshaasha yookaan gross private domestic investment hir'isuu depreciation. Depreciation is equal to replacement investment. Haaromsa yookaan depreciation kan baafnu waluma hiikisaa tokko. So Gene managing government purchases. Government purchase of goods and services, including all government spending. Baasii mootummaati. Direct on finished products. Meeshaalee uummataa irratti kan inni baasu fi direct purchase of resources. Bittaa kallattii resource mootummaan bitu. Irraa maal argina? Less government transfer. Kan inni ormaaf dabarse. Transfer payment jechuun fakkeenyaaf namoota xoorataa waan qabu bahan yookaan soorama warra bahanii jiran. Okay, isaan kana transfer payment jira irraa hir'ina jechuudha. Baasii mootummaa isaanii. Maaliif? Do not reflect current production. Oomisha yeroo ammaa mana agarsiisa. Namni soorama bahe currently production warra amma oomishaa jiran. Oomisha keessatti warra booda taphataa jiran yeroo ammaa currently jennee dubbachaa waan jiru isaan immoo soorama bahanii mana jiru hojiirra jiranii. So we cannot include transfer payments because they are not part of current production. Kanaafuu party government expenditure in jecha. Transfer payment jechuun maal jechuudha? Excluded ta'a jechuudha. GDP keessatti hin dabalatamu transfer payment maaliif? There are main redistribution income. Akkasuma immoo raabsama galii argame birrii fakkeenyaaf namni taaksii kaffalu tokko taxpayers tourist tax payment fakkeenyaaf namni taaksii kaffalu. Okay? Namichi taaksii irraa fuudhu sun nama taaksii kaffalchiisu sanarraa birrii yeroo fuudhu homaa walitti bitanii gurguran. Birrii boorsaa tokko birrii isa tokko boorsaa tokko seenee waan ta'eef transfer payment akkasii daddabarsin akkasiillee GDP keessatti kan argatan. So which one of the following is not included in GDP? All transfer payments. Fakkeenyaaf old age pensioning, unemployment benefit, gargaarsa yookiin subsidy, bu'aa hojii dhabdummaa balleessuuf jedhamee bahu, hir'isuuf jedhamee bahu, soorama warra bahaniif yookaan old age pensioniidha kan kaffalu transfer paymentidha GDP keessatti include ta'a. Isa dhumaa NE or net export. Kun total value of export gatii oomisha alatti export alatti gurguraman. Bunni fakkeenyaaf alatti gurguraa jira. Wantoota hedduu oomisha adda addaa qaban Itoophiyaan alatti kan ergite kun ekspoortii jennaan. Kan alaa walitti ergitu kompiitara, tajaajila zayitii kun malee importiidha. Kanaaf ekspoortii alaarraa kan alatti kan erginu irraa kan alaa binnee erginu irraa neetii isaa arganna jechuudha. So net exporting different from terms of trade. Term trade kan jennu pada sini perbaikan itu introduction itu garuu term of trade kan jennu gatii daldalaati. Eksportii hiruu importiidha. Eksportii hiruu importiidha jechuudha. Kanaaf adda baasuu ni gaariidha. So expenditure approach irra dhaabannee GDP akkamitti calculate goona?
Fakkeenyaaf GDP at current market price. Gatii gabaa har'aa GDP'n tokko baasu expenditure approach fayyadamuudhaan GDP calculate waliin hojjeta. Fakkeenyaaf kun yoo ta'e jalqaba type gosa baasii expenditure-dhaan tartiibessina. Gatii isaan itti baasan birriidhaan million bir as lafa kaawwan. Fakkeenyaaf jalqaba irratti maal lama keenya CI consumption jenneera. Consumption expenditure. So personal consumption expenditure T kan bakka nuuf qabu. C jedhamu meeshaalee turuu danda'an irratti meeshaalee turuu hin dandeenye tajaajila irratti expenditure yookaan fakkeenyaaf 500 durable consumer good, non-durable good 2,000 services 1,000 walii gara 4,500. I kan jedhu growth private domestic investment isaanoo one side of the business investment plus construction expenditure by increase in expenditure positive plus walitti dhaan dhibba jira. Government expenditure on business yookaan immoo G kan bakka bu'u federal government mootummaan naannoo baasii baasu walii gara miliyoona 250 dhibba 250. Net export alatti kan gurgurule miliyoona 250 ala bina investment miliyoona 200 garaagarummaan jiru negative 500. Maaliif export minus import 500 barreessuu 200 negative 500. Kanaafuu GDP keenya maal jechuudha? Summation of C plus I plus G plus net export 1, 2, 3, 4 walitti gaafadha. Kan hunda walitti dha miliyoona 500 fi miliyoona 500 jechuudha expenditure approach fayyadamuudhaan GDP. Okay, thank you. Inni sadaffaan income approach waan asitti forgetting shamadda personal consumption expenditure yaa durabiliif and durability service jira walitti dhaatu. Growth private domestic investment kana sadan jira walitti dhaatu. Gosoota investment jiran kun amma gosoota baasiiti mootummaan federaalaan baasan naannoon baasan exportiin akkuma jirutti ta'a jechuudha. Kun hin ulfaatu. Maaliif asirraa wanti irraa hir'innu jiru expenditure approach jalatti wanti hir'atu jiru expenditure approach calculate godhuu jedhamu waan jiru hundayyuu walitti dhaan GDP calculation dirqamaa leennaa jechuudha. Kanaafuma yaadessaa miti expenditure approach. Inni expenditure approach yaadessaa miti. GDP calculate evaluate approach calculation isaa yaadessaati. Maaliif sektara tokko hin gaafatamu hunda walitti dhaan yeroo gaafatamu sun dheedhuu gaafatamu. Idawucha kan over seriously amount in the terms. So GDP GNP garaagarummaa jiru qofaa nama sudhachuudha. Inni sadaffaan income approach. So GDP is calculated by adding all income accruing to all factors of production used in production in the national output. Kun immoo galii argame fakkeenyaaf lafarraa yookaan immoo laandirraa rentiin kennama kiraa. Namni lafa kireesse galii argata galiin sun rentii ta'ee galmaa laawrii namni hojii hojjetu humna isaan kan hojjetu galii argatu jira wage jennaani jedhama. Capital namni capital isaa yookaan qabnamaaf ergisee kennee intarestii fudhata ni jedhama. Namni maayinaarii ta'e isaan kana hunda fayyadamuudhaan oomishu profitii eeggata waan ta'eef ni jedhama. Kana ida'ama kana sadan afurtu income approach jedhama. So according to income approach we cannot rent wage interest profits for GDP calculation. Umarratti kanaafuu GDP is sum of factors of production. Factors of production in mind land of capital entrepreneurship nature quality data reward isaanii plus depreciation and indirect business. Depreciation jechuun isaanii haaromsuu irratti maashoota adda addaa haaromsuu baasii baafnee sitti dhaana. Taaksii kaffallees mi'oota adda addaa yeroo fayyadamnu yeroo soorrannaatu taaksii kaffalleetti dhaana. Kana irratti gargaarsa nuu kennamu yoo jiraate irraa dhimma subsidii hir'isu. Transfer payment nama to'ataa baay'eef yookaan immoo subsidii adda kennamu jiraate irraa hir'inna jechuudha calculation income approach irraa. Now transfer payment selection jira maaliif akka inni eegsisnu ta'e irra deebiin barbaachisu kallattiin fakkeenyi calculation income approach maayini GDP is equal to wage maayini composition of product gatii hojjettootaati wage yookaan salary. Hojjettoota dhaabbiidhaaf salarii jennaan namoota guyyaan hojjetan fakkeenyaaf torbanii yookaan immoo hojii dhaabbataan ta'anii yeroo muraasa hojjetan wayiidha. Isaan kana laawwalitti argata laawwa.
rental income lafa warra qabantu. Interest income warra capital qaban. Profit entrepreneur argate. Kun 4 factors of production ammasitti. Ida'uu maal jenne taaksii kaffalu. Baatii jechuudha fakkeenyaaf. Ammas aannan tokko dhugdanii kaaffeera baatii kaffaltu bukira kaadayanii Itoophiyaa yoo kan saatoon isaanii irratti argitan dhumarra taaksii gasu irratti dhiyaatu. Depreciation haaromsa fakkeenyaaf kaapitaala maashinii jedhamedha haaromsa baasuudhaan itti dhiyaatu. Isaan kan ida'amaa kan walitti dhiyaatanii kaatanii gargaarsa kenname subsidii yoo jiraate irraa hir'atnaa transfer payment ol pensioniidhaa toora tooraan akka filama jiraate irraa hir'atnaa. Kanaaf kun hundi isaaniiyyuu tokko lama sadii afur shan isaan pilaasii ta'aniif ja'a pilaasii ta'anii subsidii maayinus transfer paymentii maayinus ta'a. Calculation keessatti inni raawwatina. So fakkeenyaaf kun nu kennameera. Tokko lama sadii afur shan ja'a ammasitti pilaasii ta'inneerra. Composition of employee plus this much amma kana million amma kana. Rental income this much. Property income this much. Corporate profit this much plus total isani corporate private property income net interest this much depreciation this much amma kan terrareno indirect business tax plus subsidy plus subsidy minus tax. So in the subsidy level set qofatu minus ta mali first minus subsidy yo jira transfer payment in jira deduct go terrareno. So those products manufacture idam sangkam design. Kanam dua liter kanam liter. Okay, net factor income ini okay. Income from abroad alan pilasi awante tirane. Pem awar alatin nomila mi Ethiopia tani jo. Kan Ethiopia jilata kan shen kafalte payment to abroad jiran. Amma negative awante. Gara mangi dusani jiru net factor income this much. Mali bracket keessa oole negative. Bracket keessa jiru negative survival. Minus ta'uu ibsa. Kanaafuu minus jedha. Subsidiin gargaarsa olaanaa magaalaa irraa reesiin jechaa jira jechuudha. To'atii minus jechuu waamna. As keessa maaliif kunimmoo bracket keessa jira minus jedhamas. Survival jechuudha. As keessa net factor income as keessa oolumsa negative agarsiisa jechuudha. Kanaaf net national product yookaan GNP income calculate gaafa goon meeqa ganatitti hammataa argina. Irraati kun as keessa negative waan ta'eef irraa hir'ina jechuudha. Kanarraa kana gaafa hir'inu 60,000 miliyoona 60,000 barbaacha GDP calculation GNP miliyoona 60,000 GDP garuu 69,995 qabxii toora barbaacha miliyoonaan. Okay. Kanaaf income approach calculation maal jechuun subsidy fi transfer payment yoo jiraate akka kanaatti maayinasii yoo ta'e bracket keessa jira taanaan akka hir'isutti fudhadha. Irraa hir'isiisanii jecha yeroo irraa hir'isii jechaa jira. Akka kanaatti hir'isii jechaa jira. Akka kanaatti hir'isii jechaa jira. Okay, hir'inni GDP measurement capacity measurement jira. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee stage of economic activity. Gochaan economics sadarkaa tokko sadarkaa biraatti darbiinsaan deemu dhaabbii qabanii kanaaf calculation irratti baay'ee barbaachisaa. Inni tokko ganaa oomishama, inni tokko immoo odeeyyoo meeshaa oomishama sadarkaa oomisha biraatti jira. Gatiin mi'oota dhaabbatan so change in price leveliin illee ni jira. This is one problem. Kan biraa transfer payment kan jennu fakkeenyaaf nama tokko qorataa bahee mana galii taa'ee soorama yeroo bahu birrii kaffalamaa fi maaliif akka jiitiitti calculate hin taane silaa dinagdee irraa yaaraadhataa jira. Obsaan jiraatan jiru. Nama focus on quality irratti xiyyeeffatu underground economy hin dabalatu. Underground jechuun fakkeenyaaf oomisha mooraa keessa ooyiruu keessa manduuba qonnaan bulaa tokko oomishamu fakkeenyaaf registered hin ta'u. Fakkeenyaaf shunkurtii oomisha nama mooraa keessa godhamu kun registered hin goonu. So underground economy jedhanii waamu isaanii. Isaan kunillee maal bakka hin dabalamneedhaa miti. Valuation of depreciation. Gatiin mi'oota siira dawwee ta'an meeshaan fayyadamuu cabuu danda'a. Oomisha irratti baafnu ifaa miti gatiin calculate. Ina duutees gaafataan kaa'anii jiru.
baay'een isaanii market activity ni dhayu gochoota garaagaraatti ba'anii mul'atan garuu qooda dinagdee kan taphatamu jira isaan kan hin duune garuu neen monetized sector biritti jedhamuu dandeenya hedduu jiru galiin namoota yeroo baay'ee reported income jira so this always a problem kanaaf agatti kanatti summary guyyaale jira others like other income account kan jedhu yeroo partii dhuma kana ilaalee jechuudha. Kanatti gaaffii qoraatan koomenti sun ilaate dubbi godha dubbi sagaalee isin haa ta'u haa dubbifnu akka dandeenyu haa agarsiifnu turtii gaarii isin haa ta'u.